Ajaja olaanaa Abaawoo Waboon ibsa baase. Shororkeessummaan shiraa fi fakkeessiin bulchiinsa Abiyyi Ahmad furmaata nagaa fi tasgabbii hin ta'u jedhe. Erga humni ittisa Tigraay muddee 11 bara 2021 gara naannoo isaatti deebi'ee booda paartiin Bilxiginnaan waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf Oromiyaa lolaa jira kan jedhe ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo gama biraatiin ammoo marii nagaa fi araara adeemsisaa jedhee hawaasa idil addunyaa gowwoomsuuf yaalaa jira jedhe. Lola Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana bilisummaa Oromoo olaantummaa waraana bulchiinsa Abiyyi Ahmad irratti argachuu kan eeru ibsi kun Bilxiginnaan injifatamuu isaa dhoksuuf uummata Oromoo fi sabaaf sablammoota nagayaa irratti duguggaa sanyii raawwachuun shororkaa uumaa jira. Akkasumas yakka ofiin raawwatee waraana bilisummaa Oromoo irratti itti maxxansaa jira. Waraanni sirna Bilxiginnaa sadarkaa Afrikaatti babal'isuu barbaadu kun sagantaa siyaasaa Minilik kan farra dhala namaa ta'een deebisanii Itoophiyaa keessatti olaantummaa akka argatu taasisuudha waan ta'eef uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamoo biyyoonni Afrikaaf hawaasa idil addunyaa akka balaleeffatan waamicha dhiyeesseeti jira. Ibsi kun sirna Bilxiginnaa yakka uummata nagaa irratti raawwachuun akka waan waraana bilisummaa Oromoo fi falmattoonni bilisummaa raawwatan fakkeessuun hawaasa addunyaa dogongorsuu yaalaa jira kan jedhe ibsi ajaja olaanaa Abaawoo Waboon. Ragaa kana ammoo kaaba Oromiyaa Walloo keessatti uummata nagaa qe'ee isaanii irratti qilleensa irraa boombii itti harcaasuu fi weerara adda addaatiin duguggaa sanyii irratti raawwataa jiraachuun isaaniiti jechuun ibse. Ajjecha sirna Bilxiginnaa abbootii gadaa Karrayyuu fi pirezidaantii Oromiyaa duraanii Alamaayyoo Atoomsaa irratti raawwate Oromoon shororkeessanii qabsoo irraa duubatti deebisuufis jedha ibsi kun. Ajjecha abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame ajaja aangawoota Bilxiginnaa raawwatamuun isaa qondaalli Bilxiginnaa Taayyee Danda'aa ibsuun jaarraa 21ffaa kana keessatti dhugaa uummata dhoksuu akka hin danda'amne kan saaxiluudha jedhe ibsi kun. Ajajni olaanaa Abaawoo Waboon uummata Oromoo dabalatee saboonni fi sablammoonni biyyattii shira sirna Bilxiginnaa uummata irratti hojjetaa jiru hubachuu qabu yommuu jedhu namoonni Waboo fakkaatu bobbaasanii ajjecha sukkanneessaa namoota nagaa fi uummata nagaa irratti raawwatuun sammuu fi onnee uummata keessaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf garaagarummaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti dhalchiisuuf yaaluu fi maqaa araaraa fi mariitiin mirga uummata ukkaamsuuf socho'aa jiraachuu sirna Bilxiginnaa uummanni akka hubatu dhaame. Sagantaa siyaasaa Minilikii fi lolli Bilxiginnaa maqaa Minilikii moggaasee adeemsifamaa jiru sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran qofa osoo hin taane hawaasni addunyaa dabalatee Itoophiyaa diiguun gaanfa Afrikaatti ceehuu danda'a waan ta'eef hawaasni idil addunyaa tokkummaan dura akka dhaabbatu dhaame. Sochiin maqaa balleessii waraana bilisummaa Oromoo irratti adeemsifamaa jiru akeeka siyaasaa of keessaa qaba kan jedhe ibsi kun akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo uummata isaa bilisoomsuu fi mirga hiree murteeffannaa saboota akka ta'e ibsi kun hubachiiseeti jira. Dhumarrattis shororkeessummaan shiraa fi fakkeessiin furmaata nagaa fi tasgabbii fiduu akka hin dandeenye Abaawoo Waboon ibsa isaa kenneen hubachiiseeti jira.